Ya Rabbi milki siganda, Khalik milki siganda, milki takuri walakta, takinni zalal adda. Ya Rabbi milki siganda, Khalik milki siganda, milki takuri walakta, takinni zalal adda. Ya Rabbi milki siganda, Khalik milki siganda, milki takuri walakta. Leyenkiya isirra beeku boson taane arraantana sheekan keenya jira manguddoo keenya jira hawwan keenya jira abbootii keenya jira isinirra beekuu fi miti dirqama magaalaa kanaatti waan amiirri nu godhaniif hin olbehe arraantana akka haadha mo'aza son taane akka gartee haadha teenya magaalaa awwada haadha teenya ta'ammatu dabarte seenaa daleedeetti maqaa isaaniitii isin dura dhaabbadha akkam jettaniin saniifuu obboleeyyan kiyya arraantana taasoo jirtuma haadha mo'aza jettanii lakkaawina inshaallah seenaa bareedduu warra mudura darbee warra akka Khadiija warra akka Faatima warra akka Aishaa warra akka gartee Khadiija asmaa faa inshaallah shabaaba keenya kana warra akkasii rabbi nuu haa godhu arraantana digriin eebbifamanii waan jiraniif isaan keessa hedduu jira alhamdulillahi inshaallah haafizuu waan ta'anii gartee galma kanatti eebbifamuu rabbi isaanii naaf aduun ja'a kan jettanii Allahu Akbar Allahu Akbar alhamdulillahi rabbil aalamiin hedduu isin galatoomfadha obboleettii keenya Safiina hedduu galatoomfadha dhimma dubartootaa hedduu nu bira dhaabbachaa turte obboleeyyan kiyya sheekan keenya warra gartee sadarkaa dura yuutanaan dhugeesse jammaa kiyya jammaa ansaaruddin arraan sana bikataa dhaabbachuun kiyya isaaniini halkan kan jenne guyyaa kan jenne sagantaa tanaa guyyaa sadii nuu kenname guyyaa sadi keessatti halkanii guyyaa ilmaan kankiin hawaasa kan jedhin halkanii guyyaa dhaabbachuudhaan akkana dabtaraa fi waa hundaa'uu ijoollee keenya jiranii dhaabbanne jedhanii halkanii guyyaa waan waliin dhaabbatanii jiraniif mee takka maal jettanii Allahu Akbar Allahu Akbar hawwan kiyya toome isinoo ilin deemee akkasii alhamdulillahi rabbil aalamiin waliin jiru arraantana hedduu haasofnee hedduu dubbatamee sheekan keenya dubbatanii jiranii durotaa keenya dubbatee jira haasawaa keetiin dubbatanii dubbadhumaan na dhufeefin dubbadde waan ta'eef arraantana as gubbaarra maqaa rabbiitiin maqaa hawwaniitiin maqaa biyya tanaatiin kantiibaa keenya waliin gaafachuu fedha inshaallah naaf hawwatamoomee naa gaafadhaa takbiirtaan Allahu Akbar Allahu Akbar deebisaan akan malee dubbatu beekta akkama dubbachuun isaa ta'u ni hawwatani haya inshaallah wanni dubbachuu barbaadu nuti akka magaalaa hawwataayitti akka gartee hawwan hawwataayitti uumama qabna uumama maalii qabna uumamni nuti qabnu yeroo dur cunqursaa waan nurra ture magaalaan keenya yuunivarsiitii islaamaa yuunivarsiitii akaadaamii hin qabnu ture arraantana maqaa rabbiitiin waliin gaafachuu barbaadu lafa bareedduu lafa addaa tagartee magaalaa keenya ijoolleen keenya akkitti barachaa jirtu waan namni tokko mana tokkoon buluuni haati guyyatti abbaan guyyatti maallaqa masruufa kanneen magaalaa bira qaraasisaa waan jiruuf magaalaa keenya keessatti akka nu baratan ilmaan keenya koolleejjii asitti yuunivarsiitiin akka nu dhaabbattu
magara bitini gaba cuma akam dia tanawudai. Allahu Akbar. Haram berbada isno kam dia tan. Allahu Akbar. Ana wadini nasira baby akan tanah anak dupate sayna tara madura gine dupate tan wan juwalare ni tane kante aramo hawan kiya babareda hana hamagara dalage lafe arasise dikange he akana gerte aran tan hangana ko pawan intayini shabamu ke nyakare budis hangana ko pamiti amatu wakane bisa jerawan te la party jujo kutte hawan kiya akata hamda party sendra hafura babatan apoti tenya akala party sendra hafura babatan aran tanero magara tenya nudabate nagolen tenya nubara tiwan tehe nutiakan sarudiniti mata kenya hejira ila hanga kollati islama ta islama talala barbana Allahu Akbar. Allahu Akbar. Sari foto le yeki sipidere su wani ni nasaba bekana ammo tasaba bana kote dunia miti hawon kiya babareda kana hawon kiya bikabuye wana dupadegeta iko mana goda angani sini derese sari foto le yeki ya tak garte e bakana tanan amata inshallah hifzina warra sraye bifam rabbinu agodu warra hifzina sraye bifam rabbinu agodu banota di adina kesi warra sraye bifam rabbinu agodu rasul rabbi alayhi salatu wassalam yakije fa'lam annahu la ilaha illa anta wastaghfir li dhanbika فبدأ به قبل القول والعمل ربي بكم سانجلبه وبلايك يا ربي بكم سانجلبه بكم سي جدنا لتني برني راحتي نانغ قبل وانته هاوان كيا شوامي كيا مغالا وداي نونتنو فوتو كولا كنه بفرودان هاو بكم جتن الله أكبر صديقو وبلايك يا فبدأ به قبل القول والعمل ربي بكم سانجلبه صديقو دولة سيري تبارك كنا بكار ربي بكار نواغو من الديارة كينيا دواي كينيا نواغي بلو كنتيبا كينيا حجيبسا كينيا مدير ربي نواغو وبالله التوفيق السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. الله يبارك eega ujaari giin lamnu fadiyate lama sifata bismillah inshallah narrat keessiba kolleji ujaari islaayee teekashni roodbiin rokamija arrammo lafa nu fakkaatu irra jaaranna lafa kolleji islaamaatti jaaramtu lafa yoo nu qopheessi nu fanni jette inshallah yoo rukkite nutis yeroo isin jaarrattee dhuftanitti lafa biki siladan damne qilleensarra usne honu hindeenya ni barbaanna ammoo lafa dhugaafate lafa sifanna inshallah yoo rukkite anis garuu ergaa kiyyaasuma namni barate tokkoffaa biyyaa barataa lammaffaa ofii barataa of jijjiiraa biyya jijjiiraa qilleensa kanallee jijjiiraa jechuudha. Kanaaf barnoota saayinsiitis ta'e barnoota amantii beekteenyaatis wal cinaa baratanii aawwadaa kun aawwadaa ta'uudhaaf wanti biraa hundi ulaagaa guutee jira. Ulaagaan barnoota qofaan hanga ammaa hanga jedhamu barnoota guyyaa namoota muraasni asii kolleejjii gabbee dhuunfaan qofti gahaa miti. Asitti kolleejjiin dhuunfaan namni abbaa qabeenyaatis jaarramtanitis saayinsiidhaanis ta'anitis jaaruudhaan dhufisiisuu qopheessaadha. Saniifillee lafallee qophiidha nuti seetu. Ya Rabbi milkee siganda, khaliqa milkee siganda, mirgita guree wadakta, fakinni zalaala qadda. Ya Rabbi milkee siganda, khaliqa milkee siganda, mirgita guree wadakta, fakinni zalaala qadda. Ya Rabbi milkee siganda, khaliqa milkee siganda, mirgita guree wadakta. Es
Amen.